Sadanuu waan ajaa'ibaan of dhiyeessanii. Filachuun baay'eedhuma nama rakkisa. Garuu dirqama namni tokko filatamuu qaba. Hireen dorgommiiwwan mana barnootaa keenya keessatti gaggeeffaman hundumaa mo'atteetti. Gammee baay'ee simboonneerra. Baay'ee nu gammachiisteetta. Mee hundumti keessan sirriitti harka rukutaafi. Gammee. Yerootti balbala bantee ol seentu namanni hin ture. Akka nama waggaa baay'eedha meegalitti baga nagaan gara mana keetti galtee naan jettee bara. Maal godhu reen? Ani immoo torban tokko malee waggaa meeqan hidhamee deebitaa natti galee bara. Torban tokko jechuun garuu baay'ee dheeraadha. Yeroo ammamiitiif ni yaadda? Jaarraa hedduu. Akka warra dootaraa jireenya koo darbe keessatti si yaadaa ture kan hin jenne. Otoo dubbannu garuu yeroon si argu gammachuutti goreenii malee baay'ee si taareera. Maaliif? Maal jechuudha maaliif jechuun? Nama reebdee mana hidhaa seenuun gootummaas fakkaata? Maalis ta'u shamara taateetu jirtu gaafa shamarri tokko gudeedamtu dhaabbadhu ilaalee naan hin jettu. Kana hubachuuf badduu bartii ta'uun dirqama miti. Maarreenaaf Saamsoon kanumarraa kanidha kan nuun sirriitti isaan barsiifne. Garuu seenaa irratti wanta kana yaadee eenyuutti itti erge. Isa nuti maalitti beekna? Gabaabaadhumatti yeroo nuun achi geenyu inni tokko afaan ishee ukkaamsee qabee inni tokko gudeeduuf yeroo itti ba'uudha kan nuun achi geenyu. Sana booddee nuti ishee gadhiisifnee gochi isaanii baay'ee gatii nu aarseef aarii keenyatti baana. Ajaa'ibam. Baguma Waaqayyo isiniin ergeef. Anis baraala simboo yeroon ilaalu akka salphaatti waan isin gadhiistu natti hin fakkaanne. Seenaan dhugaa jirutti himteetti. Garuu yeroo nu gadhiistu yoo maal nuun jette gaarii? Maal isiniin jette? Kana booda yoo nama wajjin wal leebdan yoo nama loltan rakkoo kam keessayyuu yoo galtan mamii tokko malee ji'a ja'a hidhamtuu nuun jette. Kanaaf ji'a ja'a? Kana jechuun bar yoo si arrabsanillee callisee deemta jechuudha bar. Egaa akkas ta'uu isaati. Amala koo malee amala biraatti na jijjiirra. Akka nama tiyaatira hojjetu eenyummaa koo sagana lafa kaa'ee eenyummaa taatoo biraa uffachuu taphachuu qabdi. Taatoo nama tasgabbaa jechuudha. Sin ajaa'ibu? Ani kan hin jedhu. Garuu obsa isaa fidda. Anillee ofirraan ittisa. Saamsoon amalee kan rakkatu. Abootis sanuma bar. Aha. Sadarkaa Saamsoonitti moo? Maaloo. Akka isaalleen taatu dhugaadha. Inni gaafa barsiisaa reebuudha kan inni isaaf abdii kutadhe. Anaan garuu Inspektar Simboo akkamitti akka inni dhiisedha kan na ajaa'ibu. Yoomna eelkaan irraa harcaasa hidhee yaaddaan ture bara. Silaa ji'a ja'a sana gara murtii waggaa 3tti jijjiirrata ture. Bitaan itti galeera. Naaf gala. Waan gochuu qabdu yeroo gochuu dadhabdu baay'ee sitti dhaga'ama. Luka qabaattee deemuu dadhabuu, ija qabaattee arguu dhabuu waliin tokkumadha. Wanti gochuu dandeessu tokkotu jiraate akkati gochuu dandeessu sirriitti hin beeka. Garuu immoo eebbaa jechuun wanta gochuu barbaade tokkoof nama gadi fageessee shiratatudha. Kan ammoo afaan isaatiin natti himeera. Ajaa'ibadha. Wantoonni tokko amma bulee ka'uun haara natti ta'aa jiru. Amanuu kooyyuu amanuun dadhabaa jira. Maali hiree? Waan ansiin jedhee yaadadhe. Maallaan jettee turte? Akkati na namanne beeka. Dhiisiyyuu na namaniin. Ofumaa na amane jedhee yeroo keessa yeroo kos gubuun barbaadu. Garuu amma dandeessitti irraa of eeggadhu. Dooktar Ibbaraama. Eeyyeen. Inni namiidha jedhee yaadurra sangaanii dhala jedhee amanuu naaf uyya. Sin ajaa'ibu amma dhumaatti ija jabaadhee isaaf falmaa ture. Anis tun bakka kee bu'ee akkasumaan godhan ture. Yeroo sanatti kan itti yaadaa turte akka sirriitti isa beektuttidha malee akka itti dhiyeenyaan isa beekutti miti. Yeroo sana afaan keetiin maal akkanaan jettee yaadatta? Maalan siin jedhe? Waa'ee Dooktar Ibbaatiin wal qabatee eenyu caalaa of eeggachuu qabda naan jettee turte.
Kanammoo ragaadhaan otoo hin taane akka istiin akkamitti diina kootu jettee yaaduu dandeessa ree? Jechamni fira koorraa ni eegi, diina koorraa of ni eega jedhu sun dhugaadha. Amma maal gochuuf yaadaa jirta? Homaa jechuun abdii kutadheera. Dhiiga obboleettii kootii akka istiin lafatti hin badin jedhee waan hin danda'u hundumaa godheera. Lubbuu urjii boqochiisuu dhiisiitii warra na gargaaruudhaaf na bira dhaabbatanii iyyuu rakkoo keessa isaan galcheera. Seenaan sababa kootti hidhamtee turte. Ammas Dooktar Eebbaan ishee guddeessisuudhaaf dargaggootatti ergee ture. Saamsooniif gurmuun ishee baraaruudhaaf jedhanii dargaggoota sana reebanii hidhaman. Kun hundumtuyyuu immoo sababa kootti ta'e. Kanaaf immoo kana booda egaa murtoo Waaqayyoon eeggadha malee obboleettii kootiif jedhee akka namni biraan miidhamu hin godhu. Kun of jaallachuu ta'a. Naan dadhabee hiree. Amma naaf gameera. Urjiitu taate garuu hamma lubbuun ishee wareegamutti naaf mormiti turte. Ani garuu obboleettii kootiif ta'uu hin dandeenye. Humnaan dhabe. Naan dadhabee hiree. Isin dhageera tole saroota nan. Simmiti bareeddu. Asii ijoollee tokkotu na rakkisaa jira bara. Al tokko deebisee siif hin bilbila tole. Maal abbaa keessanii taatanii? Namni bilbilaa isaa hin danda'u? Isin dhukkuba moo? Nuyi immoo nuti hiriyummaa keenyaaf jenneeti bara. Kana mannaa ishee araaramuu filadheen jettuuti? Araaramneera. Jechuun hin araaramne. Hariiroon keenya akka hiriyaatti. Ammatti gammee ol dorgommii dammaqinsa sana mo'achuuf gidiraa argaarta miti. Garuu moo bakka hireen jirtutti uumamuun barbaadu. Akka tibba kana motiveeshinaal ispiichii qo'achaa jirtu kanatti osoo barnoota kee sirriitti qo'attee jiraatte hiree giiftii jedhi obboleessa isaa jedhi hunduma isaanii dhuunfattee seekshinii irraa tokkoffaa baata turtati. Gammee dorgommicha garuu eenyu waan mo'atu sitti fakkaata? obboleessi kee mo'atu. Waan barbaaddu isin gaafanni bar waan ta'uu qabu si gaafanni. Garuu dorgommii kana eenyu yoo mo'ate sitti tola? Ani yoo mo'adhe natti tola. Namni tokko ofiisaaf dorgomaa jiru namni biraa akka mo'uudhaaf hin hawwamu. Yoo ati mo'achuudhaa baattee dheeni siif galeeras. Siin ala jechuun immoo anaaf gammee keessaa jechuudha. Nama sirriitti dhiyeessi. Ati sirriitti yoo dhiyeessiteesi gammeen immoo yoo sirriitti dhiyeesse gammee. Kunillee mala ajaa'ibaati. Gaaffii qaxxaamuraa kanatti jabdudha. Egaa ati yoo mo'achuu dadhabdee anaaf gammee keessaa eenyu yoo mo'ate sitti tola jedhee sin gaafadha. Gammee waliin bal'oola addaan qabu. Dhaala irrattis waliin lolle. Abbaa koos hin ajjeesne. Akka inni na jibbutti ani isan jibbu. Garuu moo lamaan keenya gidduu moositu jira. Kanaaf iyyuu sadan keenya keessaa ani yoo mo'achuudhaa baadhee gammeen garuu akka inni mo'atu hin barbaadu. Isaan mo'atamurraa naan mo'atame filatte jechuudha. Siin bareeda mo'atamee tureera. Ani wanti na gaddisiise dorgommiin nan injifadha jedhee yaada irratti zeeroo ba'u kooti. Homaa jijjiiraman qabu. Barsiisaa Biqilaan sidhiisiiti qoosaa Chaarlii Chaapiliitiin iyyuu nama kolfu miti. Ani yeroo tokko kofalchiiseen ture. Fakkeenyaaf qoosaa kana dhaggeeffadhaa. Tole, ani barsiisaa Biqilaadha naan jedhame. Hin kolfu. Mee na kolfisiisuuf yaali. Akkasiif wayya. Amma sii danda'ametti akka hin kolfine gamu. Tu na ajjeestan iyyuu hin kolfu. Turi al tokko. Gaayoon isaan sirreessaaf. Amma ta'eera. Yeroo wayii tokko taadha manaa tabbaa manaatii. Lubbuu koo oolchuudhaaf utuu dubartii biraadhaa wajjin ciisiisin jedhanii ciistaa ittiin jetteen. Abbaan manaas yoo maal ittiin jedhe gaarii. Hanga irratti akkamitti jiraattere. Daanni ruma naannee dhumaa ture jechuudha. Haadha manaasaa lubbuun tursiisuu barbaade malee waan biraa yaadee miti bara. Sagaagalummaa fedhii isaa qodhatee miti. Tish, amma atis barsiisaa Biqilaa bakka buuta? Otoo isa ta'e qoosaa kanaan hin kolfaan? Gamme akka barsiisaa Biqilaatti ifattanii calisiin jettuuneeti. Amma kuni qoosaadha. Oduu jechuuti isin irra ture.
Edaa barsiisaa biqilaan ture. Akka barsiistuu hawwii ta'e waan naan jettan natti fakkaateeti bara. Oduu mi'aan akka barsiisaa biqilaa ta'e sitti agarsiisu? Amma natu barsiisaa biqilaadha. Saamsoon itti fufi. Yeroo tokkotu dookteriitu dhukkubsataadhaan yeroo meeqa alkooliin dhugin siin jennu. Ammayyuu alkoolii duddaa. Lubbuudhaan jiraachuun barbaaddu alkooliin suuta si ajjeesa bara. Kanaaf iyyuu dhiisii ittiin jedheen. Isa booddee dhukkubsatichis dhukkubnis alkooliin suuta na ajjeesa dookterittiin jedheen. Isa booddee dookterichis eeyyeen suuta si ajjeesaa ittiin jedheen. Isa booddee dhukkubsatichi ergan suutaan du'ateeti maaltu du'aati na ariifachiisa ittiin jedheen. Wanti guddaan dafee du'uu dhiisuu isaati. Maarree wanti guddaan suuta jedhee du'uudha. Amma kun maal isaatu nama kofalchiisa? Siin immoo maaliin akkasitti afaan kee bantee kolfituuf? Si'i? Eeyyeen suma barsiistuu hawwii. Ofii keetiif barsiistuu hawwiidha ofiin jette inni maal si godhe? Hundumti keessan iyyuu amma gara daree barnootaatti galaa. Maan isin barnoota dhiistanii dhaabbattanii kofaltaniif? Kanarra si gaa kaarakteera keessaa beekanii. Elaa kun akkasitti jedhama gama. Callistee kolfitaati. Garuu daayirektara ta'uun akkam namatti tola. Kan biraa barattoota ari'adhu siin goone. Maal taate? Qosaa keeti ka alkooliin suuta si ajjeesa jennaani maarree maaltu du'atti na ariifachiise jedhe miti namichi. Wayyo du'uuf maaltu na ariifachiise jedhe namichi. Dorgommiin kun dorgommii kamiitiin olidha? Salphifteen ilaali. Jechuun warroota xumuraaf gaa'aa yaadime. Hireeyyoo xumuraaf geessee miira dhiirota lamaanii. Inumaa dhiirota lamaan keessaa tokko yoo injifate immoo seenaa biraatu dhalata. Gumiin mo'ate yeroo gammee irratti of jaju natti mul'ate bara. Gammeenis yoo mo'ate sanumadha. Gumiitti of jajuun saanaaf. Eessa abbo? Gammeen of tulummaan qabu. Dhiirri haadha manaasaa fi biyya isaa irratti qoosaan beekusa jedhan hin dhageenye. Sitti garuu eenyu waan mo'atu sitti fakkaata? Anoon beeku. Sadanuu wal qabaniiru. Amitti garuu gammee yoo mo'ate natti tola. Ta'us garuu haalli isaa na ajaa'ibeera. Akkamitti amma kana motiveeshinaal spiikerii ta'uu danda'e? Akkuma ati jetti ta'a. Dhiirri haadha manaasaa fi biyya isaa irratti qoosaan beeku. Shamarraniif jettee motiveeshinaal spiikerii taata? Egaa jaalalli yoo si qabe isheen nama Maarsirra jiraatuun jaaladha yoo sin jette ofii keessa samiirra yookiin Juupitarirra of keessa. Ji'arra hin baatu? Beeftu nuuna naaf. Si waan hundaafuu injifannoon gammeedhaaf. Atis isaaf loogi tole. Dhimma keessan. Beetiin giseete moo kanan taa'e lakkaa'u? Ayi gammee dhamaatiin kee hammi kun hiree duratti na injifattee of tuulummaa kee sana nama duratti natti agarsiisuuf ta'uu isaa yeroo yaadutti baay'ee na gaddisiifte. Muuxannoon injifannoo kan qabu si akka ta'e si yaadachiisu. Wal dorgommii puuliidhaani? Wal dorgommii puulii sana simoo koo dhiifama sin gaafadha jedheen dagadhe. Jechuun koo hiree fuulduratti waan an simeef jechuudha. Carraa kanatti fayyadameen dhiifama si gaafachuu barbaada. Namni yeroo lama dogoggoru gamme. Kun dhagaa walitti rukutanii boolla seensisuu osoo hin taane dandeettii sammuu gaafata. Ati immoo kana irratti akkam akka taate sirriitti si beeka. Kanaaf iyyuu wanti addaan jiru. Wanti nama gaddisiisu yeroo sadaffaaf mo'atamuu keeti. Mo'amuu kee buna goote. Buna tokkoffaa lammaffaa barakaasa jedhamu ati immoo puuliidhaanis wal dorgommii gaaffiif deebiidhaanis isa kanaanis jechuudha. Mucaa takka harka keessaa baate deebistee harka keessa gashachuu dhamaatiitti gochaa jirtu osoo hin dinqisiifatee hin darbu. Egaa mo'atamaaf carraa gaariin jedhamuufi malee carraa gaariituun siin jedhee baay'ee natti tola ture.
gurbaan anaasiif maal si wayyaa? Maalan balleessiti jira. Afaan guuttee maalan balleessinaan jettaa sayyuu? Sababa keetti qabxiis ministeera kanaa 120 qabu kan jedhe. Lafaa kaatee assaayimentii na kennisiifte. Samummaa afaan guuttee waan karoora keessa jira yeroo 10 dorgommii kanaa badhaasa addaatu jira jechaa jirta. Eessaa fideen badhaasa maaliin badhaasama? Akka nan qaaneessiniif jedheetanii barbaachisa. Garuu maal badhaasuudhaaf yaadde? Maqaa namni jedhee jedhanii kitaaban badhaasuuf yaade. Maal? Kitaaba? Badhaasa addaa jennee bara. Egaa kennaan guddaan kitaaba caalu jiraare. Kitaabni bar beekumsa. Yoo ta'e illee barsiisa. Ijoolleen waan adda ta'e eegaa jiru bara. Na dhageessaa yoomi? Ijoolleen qoosaa dhiyeessan waan na kolfisiisuu dhiisan sitti fakkaataa? Eeyyee. Maal laata yoomi? Yoon isaaniif kolfee harka rukutee dabarse isaanis badhaasa addaa badhaasuutu narra jira. Isaan sun yoo xiqqaate motivational speech irratti waan argamaniif namoonni akka keetii immoo yaada bilchaataa qaban waan addaa dhiyeessuu danda'an yoo jiraatan yaada isaanii kan immoo caalatti kan cibsuuf kitaabadha. Kanaaf anis kitaaba badhaase ba'a kan ofirraa buufachuu fayyaade. Mala ajaa'ibaati tiisa. Egaa akkana gochuu yaade. Hiree, maaloo akkuma taas ta'etti dorgommii kana injifadha. Ati injifatu taanaan dhiirota lamaan keessaa namni tokko injifateenna waraana addunyaa sadaffaan ka'uusaati. Hiree. Suuta jedhi malee maal taate? Ati na ajjeesuu barbaadamti? Haala kanaan gumii yookiin gammeen injifatanii jennaan rakkoo guddaatu uumamaa. Gammeen garuu sin ajaa'ibne sadarkaa kanatti yaadde beektaa? Waa'ee isaa irratti wanti naaf galle tokko jira. Maalidha? Yoo barnootaanis tokkoffaa taate hiree kan kee godhachuu dandeessitu jenneeni. Ooliin isa ture naan jalqa. Silaa yoona kitaabota laayibireerii keessa jiran hunduma isaa dubbisee fiteera malee. Garuu riba keessa akka odeessaa bultee yaadatta? Ani moo? Anaare. Aboo callisi. Garuu dhugaa keetii? Maarreekaa halkan guutuu haasaa bultee bara. Maalan jechaa bule? Ani maalan si beeka? Takkas galagalta takkachi galagalta. Garuu moo kanatti fakkaatutti motivational speech dhiyeessaa waan bultee natti fakkaatu. Paa, amma natti qoosuu keetii? Egaa isaa har'a waaree booddee adda ba'anne. Ganamaan immoo si jalqabeera. Guyyaa kana jalaan balleessiin maaloo ani nagaadhaan ooluun barbaada. Ooluullee ooluu dandeessa. Garuu wanti guddaan nagaadhaan bultaasa jedhudha. Gammeen immoo si injifatee abjuudhaan immoo wareera akkan bulle. Boleessa kee hin beektu jechuudha. Isa beekuuf egaa sa'aatii 6 daqiiqaa 54 fi sekoondii 22 tofa. Isa lakkaa ooli. Egaa wanti keenya hin jiru dorgommiin keenyas gara xumuramuutti deemaa jira. Dorgommiin hiree gammee fi guumii ija diimeessaa tures mo'annaa eenyuutiin golabamaa yookaan immoo badhaasa kana badhaasa guddaa asitti argitan kan eenyutu badhaafama isa jedhutu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Badhaasa isaan barbaadan hireedha. Hiree gidduu isaanii kaa'anii badhaasa addaa maalii barbaadu? Egaa akkuma beekamu abbaan seeraa dorgommii kanaa barsiistota keenyadha. Keessattuu immoo barsiisaa Biqilaadha. Namni barsiisaa Biqilaa kolfisiisuu danda'e badhaasa asitti argitan kana badhaafamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu hunduma keessaniif carraa gaariin isiniif hawwaa. Dorgomtoota keenya keessaa immoo dubartiin hafte tokkittiin hiree waan taateef isheerraa eegalle jechuudha. Hiree itti fufuu dandeessa. Qocaan suuta jettee deemtus mana ishee baattattee deemti. Illeettiinis akka qocaatti utuu suuta jedheen deema jettee karaatti itti dhiyee qocaan mana ishee keessa bulti. Illeettiin garuu eessa bulti? Irbaata yeeyyii taati. Jiraachuus hojjechuus fiiguu kan qabnu gita waan keeti jedhamee nuuf kennameenidha. Baay'een keenya gaafa raammoo arginu baay'ee jibbina.
karaa irratti si argine immoo irra ejjennee ajjeesnee bukkee dabaruudha kan nuti yaadnu. Itu billaacha ta'e miira gammachuu keessa teenyee fiignee qabuudhaaf yaalla. Billaachi sun xiqqoo gaafa turte raammoo xiqqoo akka taate meeqan keenyatu hubata. Jireenya keenya keessatti waan hin taane keessa galuu dandeenya. Sun garuu eenyummaa keenya isa dhugumaa mul'isuu hin danda'u. Akkuma billaachi suni uumama isheetti raammoo jibbisiisaa turte namoonni eenyummaa jibbisiisaa qabnus immoo jira. Garuu immoo namoonni eenyummaa jibbisiisaa qabnus gaafa guddachaa deemnu gara gaarummaatti guddachaa deemna jechuudha. Namoonni ordinaarii ta'an beekamaa ta'uu barbaadu. Namoonni beekamtii qaban immoo beekamtiin sun bilisummaa gatii isaan dhowwee fi maal taatu mana akkana nama kaanii ta'e bilisummaadhaan nagaadhaan ba'ee galee jedhanii yaadu. Yoo ilaallee irra ta'e daa'imman nama guddaa ta'uu hawwu. Namni guddaan immoo maal ta'a yookaan maal qabatoon akka ijoollee ta'ee jedhanii yaadu. Namoonni hojiidhaan biizii ta'an immoo maal qabatoon xinnoo ishee boqodhee jedhanii yaadu. Akkuma kana immoo namoonni hojii hin qabne maal qabatoon biizii ta'ee ko'ommadhee jedhanii yaadu. Namoonni umurii dargaggummaarra jiranii maatiin isaanii yoo dulloomanii isaan waliin yeroo dabarsuu hin qaaneffatu. Namoonni gurguddaan immoo akkasuma wanta jireenya isaanii keessatti ta'ee hin beekne isaan immoo otomaatii isaanii warra darban deebisanii itti tola. Waan qabnuun gammaduu shaakallu. Akkasuma immoo dhabnee osoo hin gaddiin immoo galateeffachuu haa barru. Yeroo tokko namicha re'ee fi farda qabu jalaati fardi isaa jalaa dhukkubsate. Innis yaalchisuuf ogeessa beelladaa waame. Ogeessichi dhufee ilaalee torban tokko asitti hin fayyu yoo ta'e miila isaarraa murra jedhe. Yeroo kana re'een dhageessee fiigdee dhaqxee fardatti himti. Miilli kee otoo hin fayyin sirraa muruuf waan jedhaniifi kanaaf otoo hin fayyin akka waan fayyiteetti fakkeessuu qabdatti jetti. Torban tokko booda ogeessichi yeroo inni deebi'ee dhufu fardichis waan re'een jette yaadatee otoo hin fayyin akka waan fayyeetti fakkeesse. Yeroo kanas ogeessichi fardi keessi fayyeera jedhee namichatti hime. Namichis gammachuurraan kan ka'e re'ee sana qaliif jedhama. Yeroo tokko tokko aarsaa nuti namaaf kaffallu wareega nu baasisa. Namoonni waa'ee keessan haasa'uun homaa tokko iyyuu isin hin dhimin. Warreen nama hamatanis yoo ta'e waa'ee keessan itoo isaanii yeroo waa'ee isaanii gaafataman waan deebisan waan hin qabneef waa'ee keessan haasa'uudhaan yeroo isaanii waan gubaniif yeroo waa'ee ofii isaanii haasa'an namni isaan dhaggeeffatu hin jiru. Namoonni immoo kan isin keessatti jibban waan ofii isaaniitiif hin qabnedha. Gaaffii tokkoon isin gaafadha. Biddeenni maaliif geengoo ta'e? Eeleen gatii geengoo ta'ee fi akkanaan hin jenne. Eelee sana rog-sadee yookaan boca biraa akka inni qabaatu gochuun hin danda'ama ture. Abbootiin keenya garuu eelee kan isaan geengoo godhanii fi biddeenni akka geengoo ta'uu barbaadameeti. Maaliif yoo jettanii yeroo maaddii tokko irra teenyee wajjin nyaannu hariiroo gaarii walii akka qabaannuufi. Geengoon rogas qaras hin qabu. Walta'umsi keenyas akkuma geengoo kanaa ta'u. Ergaa jedhu of keessaa qaba. Kanaafiyyoo walitti dhufeenya keenyaa fi iddoo gaarii haa qabaannu. Namichi tokko ituu lafa deemaa jiru gargaaraan taaksii kan guute nama tokko kan hafe jechaa dhufa. Namichis taaksiin kun guutee erga namni tokko hafee maaliif hin seenu jedhee dhaabsifatee seena. Erga namichi kun seenes kan guute nama tokko jedhee waamuusaa hin dhaabne ture. Sana booda ani gargaaraa kanaaf nama tokko miti jechuudha. Ani gargaaraa kanaaf nama meeqadha jedhe. Erga namichi seene booda gargaaraan kun nama lamatti dabalee fe'ee sokke. Sana booda namichi kunis gargaaraa kanaaf nama tokko jechuun nama sadiidha jechuudha. Nama tokko fayyadutti nama sadii gargaara. Nama tokko miidhuttis nama sadii miidha jechuudha jedheetuma yaadu bakka bu'u ga'a. Akkuma inni bu'een namni biraa seenuuf gaafa jedhu gargaaraan kun guuteera jedhee dhiisee ni deema. Yeroo kana namicha kanatti bitaatti galee maal yaada seetan? Yeroon seeni kan hin guunne ergan bu'ee akkamitti guutte jedha. Namichi bitaatti galee yaadaa ture. Yeroon ani seenu hin guunne. Yeroon ani bu'u akkamitti guutuu danda'e jedhee yaade. Hubadhu. Amma as keessutti miira tasgabbaa'aa ta'een haasa'aa turte. Eeyyee naaf galeera. Akkuma as geesseen garuu sagaleetti dabaltee miiratti kennuu qabda. Battaluma sanatti namichi dhimmicha jiruusaa wajjiniin wal qabsiisee fudhate. Jiruun keenyas akkasuma. Akkuma taaksicha. Namoonni yeroo keessa seenan kan hin guunne yeroo keessaa ba'an garuu hin guutaa jedhee yaade. Jireenya keenya keessattis akkasuma. Akkuma taaksii namoonni gara jireenya keenyaa gaafa dhufan kan hin guunne namoonni gaafa jireenya keenya keessaa ba'an guutan jiru. Jiraachuun isaanii kan nu jeequ. Yeroo nu dhiisan immoo kan nagaa nuuf kennu. Namoonni baay'ee nu marsanii kan toksikii fi paarasaayitii nutti ta'an jiru. Kanaafuu yoo isaan jireenya keenya keessaa hin ba'in guutummaan keenya nutti hin dhaga'amu. Jireenya keenyaa fi adeemsa keenya keessatti namoota akkamiitu nu marsee jira? Deebisaa isinumaaf hin dhiisa. Galatoomaa. Giiftuu wanti kun seenaa dhugaa irratti hundaa'e jedhu salphaam
Amma bukkee qabee parasaayitii fi tooksikiidha jedhu afaanuma baasee gumiidha jedhu. Namichi tokko muka tokko jala taa'ee otoo yaadaan badee jiru tasa gubbaarraan saantibii mataasaa keessa dha'a. Isa dhukkubullee kan isa dhee saantiba waan ta'eef otoo ol jedheen ilaaliin saantiba sana fuudhee gibiisaa keessa kaawwate. Ammas immoo xiqqoo ture saantibii biraa mataasaa keessa dha'a. Ammas dhukkubicha obsee saantiba sana fuudhee gibiisaa keessa kaawwata. Sadaffaa irratti garuu dhagaa xiqqootu isa rukuta. Yoo kana namichi aarii utaalee kee eenyutu na rukute jedhe. Yoo nu dhukkubsellee waan gaarii yoo ta'e isin obsina. Wanti kan keenya hin taane kan nu fayyadu yoo nu miidhallee dhukkubbii dandamannee callisnee fudhanna. Dhugaan jiru wanti kan keenya hin taane yoo nu fayyadallee maaliif jechuu qabna? Kun qabeenya keenya miti naaf hin malu jechuu amma hin dandeenyetti guddina biyya keenyaatiif aangoo olaanaatti mudamne hawaasni yoo nu mudate wanta biraa yaaduun keenya nafu. Namni wanta xiqqoo irratti nama namni wanta guddaa irratti nama nama. Gammiidhaaf gumiitti dhagaamee miitti barkaan isaan harka rukutaniif isheen dhageessu jedhaniitti malee. Callisi. Dhugaa goote bara. Otoo ishee waan fedhe jettee yoo harka rukutuun dhiisan turan. Mukkeen yeroo guddatan kallattii waliif faallaa ta'e lamaan guddachuun dirqama isaaniiti. Kana jechuunis asii olii fi asii gadi jechuudha. Adeemsi kun immoo giraafitirooppik and foototirooppik jedhama. Baay'ee jechoota kana namni dhaga'ee beeku jira. Gaariidha. Giraafitirooppik jalqaba kan guddatu qaama mukeenii yeroo ta'u, kan inni guddatus ifa aduutiin. Asii gad lafa keessatti immoo hidda isaadhaan guddataa jechuudha. Akkasuma immoo lafa keessas fageenya dheeraa deemuu danda'a. Foototirooppik kan jedhamu immoo adeemsi qaama mukeenii daddafanii guddachuutti eegaludha. Inni kun immoo qaama mukeenii isa gubbaa yeroo ta'u, kan inni guddatus immoo gara ifa aduuttidha. Kana jechuun hundumti keenya iyyuu daraaree firii buusee kan hin arginetti gammannudha jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaadeen seetan? Jireenya keenya keessatti giraafitirooppikii kana dabarsuu yoo dadhabne, foototirooppikii garuu arguu hin dandeenyu. Mee hidda mukaa tokko ilaalaa. Waggoota baay'ee lafa keessa dukkana keessatti dabarsee ifa aduu irraa fagaatee bara guddinaan ni dabarse namni beeku hin jiru. Garuu yommuu arginu waaw wanti kun akkam bareeda kan nuun jennu. Akkasumas akkam namatti tolaa jennee dinqisiifanna. Milkaa'ina keenya keessattis akkasi. Fiixee milkaa'insa keenya arginee nuni carroomneerraa carroomteetti kan nuun jedhu baay'eedha. Garuu immoo eenyuyyuu ofii keenya irratti hojjechaa akka nuun waggaa baay'ee dabarsine namni beeku hin jiru. Aarsaa nuun ifatti kaffalaa jirru dadhabbii nuun dukkana keessatti dabarsine ta'uusaa namni baay'een itti mul'atu. Maaliif yoo jenne yeroo qofaa keenya dadhabaa turre waan dabarsaa turre sana namni beeku hin jiru. So moral of story jechuun maal jechuudha? Giraafitirooppikii keessan irratti yeroo hojjettanii foototirooppikii keessan immoo bareedaa deemaa jechuudha. Milkaa'inni keessan ifa keessatti mul'atu dadhabbii isin dukkana keessatti dhamaa turtanidha jechuudha. Sadanuu waan ajaa'ibaa nuuf dhiyeessanii. Filachuun baay'eedhuma nama rakkisa. Garuu dirqama namni tokko filatamuu qaba. Hireen dorgommiiwwan mana barnootaa keenya keessatti gaggeeffaman hundumaa mo'atteetti. Har'aaf garuu siif hin milkoofne. Akkasii muufachiisne abdiin qaba. Maal kun qaba? Isaanis hiriyoota kooti. Gammee baay'ee siin boonneerra. Baay'ee nu gammachiisteetta. Mee hundumti keessan sirriitti harka rukutaafi. Gammee siinitoosi badhaasni nutti galata. Garuu badhaafamaan guyyaa har'aa si otoo hin taane gumiidha.